mootummaan bilxiginnaa waraana isaa lakkoofsaan garmalee olaanaa ta'e gara lixa Oromiyaatti fe'aa jiraachuun ibsame. Maddeen raadiyoonii Dirree Shaggar dhimmicha ijaan argan akka ibsanitti mootummaan bilxiginnaa dhuma torban darbeerraa jalqabee waraana isaa lakkoofsaan garmalee guddaa ta'e konkolaattota gurguddoo hedduudhaan gara godinaalee lixa Oromiyaa afran Wallagga Ba'aa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Qeellam Wallaggaa fi Wallagga Lixaatti fe'aa jira. Maddeen keenya magaalaa Amboo fi Naqamteerraa odeessanuuf qoodan akka jedhanitti waraanni mootummaa hangisaa daran olaanaa ta'e tibbana meeshaalee waraanaa gurguddaa waliin galaa fe'atee magaalaa Amboo fi Naqamtee keessa wayita qaxxaamuru arguu isaanii raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Mootummaan bilxiginnaa gaaga'ama lubbuu fi dhangala'uu dhiiga lammiilee biyyattiitiin nagaa fi tasgabbii booressee umurii aangoosaa dheereffachuu aadeffateera kan jedhan maddi raadiyoonii Dirree Shaggar tokko ammas bifa haaraan lubbuu fi qabeenya uummataa naasuu malee barbadeessuuf waraana isaa gara lixa Oromiyaatti guuraa jiraachuu himan. Kaadiroonni bilxiginnaa fi qaamoleen nageenyaa sirnichaa Opereeshinii ABO Shanee dhabamsiisuun mootummaa fi qaamoleen nageenyaa qindoominaan hojjetanii humna ABO Shanee barbadeessuun sadarkaa deebi'anii mootummaa fi uummata keenyaaf yaaddoo ta'uu hin dandeenyerra ga'aniiru jechuun torbanoota muraasa dura ololaan gurra lammiilee biyyattii coomsuuf yaalanis yeroo ammaa humna waraanaa guddaa ta'e gadi fe'uun humni waraana bilisummaa Oromoo hammam cimaa akka dhufe agarsiisaa jedhan. Bara bulchiinsa Wayyaanes OPDO'n adda bilisummaa Oromoo shororkeessaa gootee farrajuun lubbuu lammiilee kumaatamaa dhabamsiifteerti kan jedhan maddi raadiyoonii Dirree Shaggar kan biraa. Yeroo ammaa kanas waraana bilisummaa Oromoo qabata godhachuun lubbuu lammiilee biyyattii nagaa akka baala mukaa harcaasaa jiraachuu eeran. Abiy Ahimad waltajjii paarlaamaa irratti dabballoonni isaa immoo sadarkaa adda addaatti haasawa taasisaa turaniin uummata waraana bilisummaa Oromoo kan of keessa dhoksee jiru irratti tarkaanfiin jalqabaa fudhatamuu akka qabu kallattii kaa'aniin lubbuun namoota nagaa kumaatamaan lakkaa'anii darbuun akkasumas manni gubatee qabeenyi uummataa saamamuun hawaasni rakkoof saaxilamee jiraachuun kan yaadatamudha. Oduu keenya xumuraatiin waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa waraana mootummaa haleele. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa kaabaa fi kaaba lixa Shaggar keessa socho'u waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhachuun ibsame. Miseensi waraana bilisummaa Oromoo tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himetti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa kaabaa fi kaaba lixa Shaggar keessa socho'u Cibraan dhaloota warra Jaarsoo gaafa waxabajjii 22 bara 2022 Salaalee aanaa warra Jaarsoo magaalaa Oosetti mooraa waraanni mootummaa qubatee jiru cabsee itti seenuun hedduu ajjeesee kaan immoo madeessuu maddiitti kanneen lubbuun hafan mooricha keessaa ari'ee yaasuu raadiyoonii Dirree Shaggaritti himeera. Guyyuma wal fakkaatatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa magaalaa Dabaa kan godina addaa Oromiyaa naannawa Finfinnee magaalaa Sulultaa jalatti argamtu seenuun haleellaa raawwateen ittaanaa bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Sulultaa obbo Ballaxaa Girmaa dabalatee poolisoota muraasa ajjeesee muraasa immoo booji'uu miseensi waraana bilisummaa Oromoo kun raadiyoonii Dirree Shaggaritti himeera. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo waraana bilxiginnaa fi qaamolee nageenyaa sirnichaa irratti fudhataa jiruun kasaaree muddama guddaa keessa kan seene mootummaan bilxiginnaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo uummata biyyattii fi hawaasa addunyaa duratti gurraachessuuf woboo fakkaatee uummata nagaa irratti yakkoota suukaneessaa raawwachaa akka jiru miseensi waraana bilisummaa Oromoo kun ibseera. Itti fufees falmiin qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessu namoota dhuunfaa kamiinuu waliin kan waliin qabannee fi sirna bilxiginnaa mirga uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo biyyattii ukkaamse waliin akka ta'e himee ajjechaan saba giddugaleessa godhatee Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa turee fi jiru ammallee kan gaggeeffamaa jiruu fi fuuldurattis gaggeeffamu waraana bilisummaa Oromoo kan hin ilaallanne akkasumas kaayyoo fi gocha waraana bilisummaa Oromoo akka hin taane hubachiiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa uummata isaa mirkaneessuuf qabsaa jiru waan ta'eef bilisummaa saboota biroo ni eega malee hin sarbu jechuun kan hubachiise maddi kun kabajni waraanni bilisummaa Oromoo saboota birootiif qabu namooma kan bu'uureffate dhimma olaanaa ta'uusaa ibseera. Dhumarrattis lolli waraana bilisummaa Oromoo sirna abbaa irree bilxiginnaa fi qaamolee sirnicha tiksuuf bobbaafaman waliin qofa akka ta'e uummanni Oromoo fi saboonni biyyattii hundi beekuu akka qaban dhaameera. Haleellaa hidhattoonni mootummaa jalqaba baatii caamsaa Salaalee aanaa Dagam ganda Qundee Hagamsoo keessatti taasisaniin manneen jireenyaa isaanii jalaa gubachuun walqabatee namoonni 250 ol baqatanii bosona kan turan yommuu ta'u qonnaan bultoonni qe'ee isaanii gadhiisanii bosonatti baqatan da'eeffannaa waan hin qabneef rooba waqtii gannaa roobaa jiruun miidhamaa jiraachuu qonnaan bulaan qe'eerraa baqatanii bosona keessa jiran tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Jalqaba baatii caamsaa keessa manneen jireenyaa isaanii jalaa gubachuun namoonni 250 ol bosonatti erga baqatanii as furmaata tokko osoo hin argatin rooba keessatti gidirfamaa jiraachuu gidduu kana raadiyoonii Dirree Shaggaritti kan himan qonnaan bulaan kun
Hidhattoonni mootummaa meeshaalee waraanaa jajjaboo hidhachuun namoota nagaa ajjeesaa jiru jedhan. Godina Shawaa Kaabaatti aanaa dhaqanii yanda Gundee Kamsoo keessa kan jiran. Tasanarraa bakka karaan eessayyuu karaan nan jiru bosonatti tanneefnu bosonatti deefnu akkuma jirutti waraana mootummichi waraana gadhiisee bosonatti karaan deefnu jiru bosonatti yoo caafi daa'ima tokko yoo arge meeshaa gurguddaa diiska fi siraappeedhaan matarjeesi kan dhokaasaa namni horiin karaa warraa kun jiru tan dura cuuleetti dura allaatti nyaachatti jira jireenya maaltu jira. Amma ammaatti silaa ergi manni gubate manni kan gubate gaafa gimbootii guyyaa lamaatti amma har'aatti ejjatanii mana karaan manatti deemnu jiru yoo keessatti deemine waraanni silaa akkuma jiruun wanna biraa yaase an jiraatan bosona amma bosona keessattuu reebichaan fuuna jallaatti dhumaa fuunni diiska fi meeshaa gurguddaa kan sigaddiisee bosona keessatti olii gadi wanni eeggaatti jira jireenya maaltu jira namni karaan gabaa rakatan jiru wanni nyaannu jiru xannuun jiru wanni uffanni jiru akka bosona keessatti meeshaa bosona keessa jira jireenya maaltu jira. Qonnaan bultoonni manneen jireenyaa isaanii irraa gubatee bosona da'eeffatanii jiran kunneen bosona keessattis hidhattoota mootummaatiin haleelamaa jiraachuullee himanii namoota nagaa daandiirraa qabuun ajjeesanii gataa jiraachuu dubbatan. Sababa isaan garuu hanji qoosoo jiraatadhaan akka nama tokkotti waa tokko waan illee hin jiru waraana adda bilisummaa Oromooti jedhanii kan hiriirumaatii kan jiru waraana kan Oromoo walitti dhufeenya hin qabnu isaa keessa akka isaan jiran hin beeknu odeeffannoo walaanatti dhageenyaa kan kanaarraa kuni Kani adda beeku yoo ta'e nama qotee bulu namni karaa qotatu hin jiru amma yoo asitti nama irratti irratti hojjetti qabee dabaddabee aanaa kana keessa aanaa biraatti dabarsee ajjeesee gurbatti allaattiin sareen nyaata namni awwaalullee hin jiru. Uummanni baqatee bosona keessa jiru nyaataa fi dhugaatii dhabuu maddiitti dhukkubaan dhumaa jiraachuu kan eeran qonnaan bulaan kun hidhattoonni mootummaa aanaa dagam gandoota garaagaraa keessatti bobbaafaman shamarran umurii waggaa 15 dabalatee haadholii gudeedaa jiraachuu himan. Jiru kaayee amma dandamattiin jiranii isaan akka kaansaa bokkeenyitti bu'aa waashaan akka salaan jiru guddaa itti qabamanii jiru halkan guyyaan karaa ufatti ba'anii jiru nyaatan jiru uffatanii jiru achi gadi roobatti jira waashaan jiraatee waashaan uummata kana baatu hin jiru dhumiitti dhagaatan dhukkubsatee sinisiisaa waanuma jiru binaan nyaatee namni mana yaalaa karaa nyaatan hin jiru egaa guyyaa eeggachuudha kan maal godhan kanarraa toora waan itti immoo toora akka tasaa ta'ee walitti warra qabatan daandiirraa yoo qaban dirqisiisanii dubartii waggaa 70 dirqisiisanii ta'ee gudeedaa daa'ima waggaa 15 humnaan dirqisiisanii gudeedaa namni maaliif yoo jedhee dubbate dabaddabanii dhiyeessanii ajjeesanii ta'ee biraadee. Salaalee aanaa dagam dabalatee Oromiyaa bakka hundatti manneen jireenyaa qonnaan bultootaa gubachaa namoonni hidhamaa reebamaa fi ajjeefamaa jiraachuu isaaniitiin uummanni Oromoo fi hawaasni idil addunyaa sagalee ta'uu fi akka qabu kan dubbatan qonnaan bulaan kun rakkoo nageenyaa amma mudatee jiruun qonnaan bulaan ooyiruusaa qotachuu dadhabuu isaatiin beela bara dhufu uumamuu danda'uuf asuma achi yaaddoon isaan seenuu ibsaniiru. Jenneeti kan jiraannu duraan mootummaan amma dadhabe tokkotti waan harkaa qabu yoo ofillee dhabe naannoo biyyoota gurguddaa alaalee karatee deeggaraa jira. Amma deeggarsa amsiyaan ofii sanuu karaan fayyadaman dhabamee jira. Kuni guyyaa kanarraa jalqabee dumiitii guyyaa duuti guddaan nurratti raawwatee jira. Mootummoonni gamtaa nama kana hoogganuu hin danda'u hoggaa uummanni Oromoo akkaatti dhumu. Egeretti kaa odoo jiraanneeyyuu wanni nyaannee baanu hin jiru. Mootummoonni gamtootaa maaf laalaa nama kana gochaa isaa guyyaa guyyaa hin arganii. Maaloo maaf laalla uummanni Oromoo maaf lafarraa dhuma waan jiru yaada akkasii qaba. Uummanni Oromoo kan amma gannabe tokkotti adaraa uummanni kun dhumaa jira dhumnee yoo lubbuu keenya kan jiraatan du'eera. Biyyi warri kana deeggartanii hordofaa jirtan guddaa isaan galatoomaa amma gara fuulduraa akka shillaamitti hin jenne handu'ees yoo du'e nama jiru akka darbu adaraa siin jedha. Gaazexeessitoota ONN dabalatee hidhamtoonni Oromoo galmee Qaasim Abdullahi jalatti himataman 17 mana murtii waliigalaa Oromiyaatti dhiyaatan. Dhimma koree mootummaa ce'umsaa biyyaalessaa naannoo Oromiyaa hundeessuu irratti qooda fudhattan jechuun himanni irratti banamee yeroo dheeraaf mana murtiitti deddeebi'aa kanneen turanii fi galmee Qaasim Abdullahi jalatti kanneen himataman hidhamtoonni 17 kaleessa mana murtii waliigalaa Oromiyaatti dhiyaatanillee dhaddachichi dhimma akka dhiyaataniif beellamame irratti murtii haqaa otoo hin kennin beellama biraatiin akka dhiyaatan ajaja dabarsuun hubatame. Gaazexeessitoota ONN Dassuu Duulaa fi Biqilaa Amaanuu dabalatee hidhamtoonni Oromoo galmee Qaasim Abdullahi jalatti himataman 17 kunneen ajaja mana murtii waliigalaa Oromiyaa magaalaa Finfinnee Caccalii yookiin Saarbeetitti argamu guyyaa 14 dura abbaan alangaa himannaasaa fooyyeffatee akka dhiyaatuuf dabarse bu'uureffachuun kaleessa kan taa'e yoo ta'u wayita ajajicha dabarsetti abbaan alangaa himannaasaa fooyyeffatee kan hin dhiyaanne taanaan gaaffii abukaattota hidhamtoonni bilisaan akka gadhiifaman jechuun gaafatan irratti hundaa'uun murtiidhuma akka kennu kaleessatti beellamatee ture. Haa ta'u malee dhaddacha kaleessa oolan abbaan alangaa himannaasaa otoo hin fooyyeffatin dhiyaatus
gaaffin abukaattonni hidhamtoonni bilisaan akka gadhiifaman gaafatan manni murtii osoo hin raggaasisin kan hafe yookiin ajaja dabarsuu dhiisuu isaatiin wal qabatee dhimmi adeemsa mana murtii loogiidhaan guutamuun hubatameera. Dhaddacha mana murtii waliigalaa Oromiyaa akka lakkoofsa Habashaatti waxabajjii 1 bara 2014 ooleen gaazexeessitoota ONN Dassuu Duulaa fi Biqilaa Amaanuu dabalatee himatamtoonni galmee Qaasim Abdullaahi jalatti himataman namoonni 17 iyyannoo dhiyeeffataniin logummaa abbaan seeraa bakka abbaa alangaa of buusee himanni akka irratti dhiyaatuuf dhiibbaa taasisu komachuun dhimmi isaanii abbaa seeraa biraatiin akka ilaalamu gaaffii dhiyeeffatan bu'uureffachuun manni murtii waliigalaa Oromiyaa beellama biraa waxabajjii 28 bara 2022 akka qabamuuf ajajeera. Gaazexeessitoota lameen Dassuu Duulaa fi Biqilaa Amaanuu dabalatee himatamtoonni 17 galmee Qaasim Abdullaahi jalatti himataman kunneen dhimma koree mootummaa ce'umsaa biyyaalessa naannoo Oromiyaa hundeessuu jedhuun himanni irratti banamee yeroo dheeraaf mana murtiitti deddeebi'aa turuun kan beekamu yoo ta'u, mana murtiitti deddeebi'uu gaazexeessitoota kanneen hordofuun jaarmiyaan mirga gaazexeessitoota addunyaaf falmu Koomitee to Protect Journalistii gaazexeessaa Dassuu Duulaa fi Biqilaa Amaanuu himanni isaanii adda citee hidhaarraa akka gadhiifaman gaafachuun ni yaadatama.